nageenyi keenya kan jaalala bakkuma jirtanitti isin haa gochaa namoonni miseensa YouTube channel keenya hin ta'in oduu fi sagantaan tojuun yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Jajjabeessuudhaaf ammoo like share godhachaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinaa. Oduun keenya guyyaadhaa waan baay'ee nama ajaa'ibu waan baay'ee nama dinqisiisu tokko qabadheetiin isin dhufe waan baay'ee nama dinqisiisuu fi waan baay'ee nama raaju keessumaa yeroo ammaa kanatti ilmi namaa addunyaa kanarratti akkamitti wal miina yookiin immoo akkamitti wal saamna waan jedhuuf deema fakkaataa jechuudha. Namoonni hedduun keessumaa idil addunyaa kanarratti yeroo ammaa kana telefoonni hedduun bayeetis jira. Smartii haa ta'u iPhone isaa ta'u telefoonni hedduun gosoota gargaraatiin bayeetis jira. Haa ta'u yeroo ammaa kanatti immoo iPhone 11 kun yookiin immoo iPhone kun baay'ee iPhone kashashaa keenya irratti argaa jirtan kun waan baay'ee quality qabu. Akkuma kanaan telefoona gaariidha jedhamee addunyaa kanarratti yeroo ammaa ka jiru keessaa isa tokkodha jechuudha. Garuu kan ittiin bitamus akkasuma maallaqa baay'ee yookiin immoo baay'ee maallaqa ulfaataa yookiin maallaqa qaaliidhaan bitama jechuudha. Akka Ameerikaatti doolaara 1,500 hanga doolaara 1,900 kan ittiin bitamutu jira jechuudha. Haa ta'u yeroo ammaa kanatti immoo biyyoota garaagaraa keessatti hanga doolariyaala yookiin immoo karaa birrii 20,000 wayitiin kan bitamu jechuudha. Karaa riyaalaatiinis karaa mootuyyuu riyaala 2,000 wayii kan bitamutu jira jechuudha. Kanumaafuyyuu ammaa kana waan baay'ee isin dinqisiisu keessaa shaashaa kiyya keenya kanarratti kan argaa jirtan iPhone kun yeroo ammaa kana iPhone duraanii yookiin immoo iPhone duraanii kaameraa takka san irratti sirrakkabame yookiin immoo irratti hojjetame laastikii high copy yookiin immoo coverii isaa bitanii irratti godhanii kan kaameraa sadii kana fakkeessanii namoota keenya hedduu sobuu danda'an jechuudha. Eegaa namoonni keenya hedduun immoo waan kanarraa akkamitti of eeguu qabdan waan kana immoo akkamitti beekuu qabdan illee keessumaanuyyuu sagantaa keenya yeroo biraa irratti qabadheetiin isinii dhufaa jechuudha. Akkuma shaashaa keenya irratti argaa jirtan kanatti namni hedduun iPhone kaameraa sadii kana bitadhaa jedhee gaafa magaalaa deemu iPhone kana immoo akkana rakkabanii itti gurguruu danda'ani jechuudha. Kanaafuu rakkoo akkana kana immoo akkamitti beekna? Akkamitti hiikuu dandeenya yookiin immoo wanni kun high copy akkana kana yoo ta'e akkam godha maallaqa guddaa itti baasee jira maallaqa guddaa kan itti baasee akkamitti kisaaraa jechuun keessan hin oolamu jechuudha. Kanaafuu waan gochuu qabdani yookiin immoo akkamitti akka of eeguu qabdan illee qabadheetiin isin dhufaa jechuudha. Namoonni immoo akka waan kana odeeffannoo kana argachuu yoo barbaadan subscribe godhaatii subscribe irratti immoo keessumaa bakka ennu bilbila san cuqaasaati. Akka dafee isin bira gahu odeeffannoon akkanaa kun akka isin bira gahu karaa kallattii teekinooloojiitiin isin bira gahuu barbaachisu kamuyyuu hubachuu yookiin argachuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti telefoona kana bituunis baay'ee rakkisaa ta'eetis jira. Maallaqa guddaatti baastee garuu wanti kun kanuma kaameraa duraanii yookiin iPhone duraanii isa yoo katoo ta'e baay'ee waan nama gaddisiisu ta'a jechuudha. Kanaafuu keessumaan shamarran biyyoota Arabaa keessa jirta akkuma kanaan namoonni hedduun waan kana bittanii yookiin immoo akka beennetti shawwadamuu dandeettanii jechuudha. Namni kun hoo akkamitti beekan waan tokko jechuudha. Akka itti beekuu dandeettan keessaa yookiin immoo sagantaa keenya kabiraa keessatti qabadheetiin isinii dhufa. Kanaaf namoonni hedduun waan kana beekuus yoo barbaadan yookiin yoo waan kana hubachuus barbaadan subscribe godhaa maatii keenya ta'a jechuunis asumaan dhaamsa keenya. Kana malees haaluma kanaan waan baay'ee nama dinqisiisu keessaa iPhone kanarratti keessumaa iPhone kun megaabaayitiin isaa 128 akkuma kanaanii keessuma raamiin isaa raamii 10 illee jira kan raamii 6 jira jechuudha. Raamii hoo akkamitti dabaluu danda'an yookiin raamii achi keessa jiru san dabalanii akkamitti iPhone duraanis irratti update godhanii yookiin immoo raamii kanallee dabaluu danda'an jechuudha. Sisteemoota raamii itti dabalamuu danda'an keessaa haaluma kanaan keessumaaniyyuu namoonni hedduun appilikeeshinii garagaraa namoonni barsiisan ni jira. Kan akka Oromoo barsiisaa Oromoo jechuudha. Akkuma kanaan obsaa Oroo jechuudha. Kanumaafuu namoota kanneen dhaxxanii ilaaluullee dandeettanii jechuudha. Kanaafuyyuu namoonni amma addunyaa kanarra jiru hundi akkamitti wal saamnaaf waan deemaa jiru fakkaata jechuudha. Kanaaf uummanni keenya iPhone kanas gaafa bittan keessaan namoonni afaan kiyya kana dhageettan akka walii daddabarsitanii waan kanarrattis hojjechuu qabdanii waan kana immoo ija keessaniin argaa jirtan waan sobaa osoo hin taane waan dhugaatii jechuudha. Waan kanatti rakkabanii namni keenya kan argu iPhone kanarratti kaameraa sadii argaa jira. Wanni ati ittiin beektu hoo maalidha waan jedhullee kabiraa
sagantaa biraa irratti qabadheetiin isinii dhufaa jechuudha. Kanaaf ammoo obboleeyyan kiyya obboleettii tiyya hin shawwadamin teknooloojiin amma kana guddatee jira. Kanaaf ammoo akkamitti beekaallee qabadheetiin si dhufaani. Kanaaf ammoo amma kana booda subscribe godhi share godhi obboleeyyan keetiin waliin gahe. Namni yoo share gootee waliin hin gahin obboleeyyan keetii waan kanarraa hin eegin ati namni sun nama hamaadha kan jedhamu isa kana jechuudha. Waan dhageette obboleeyyan keetii dabarsi. Maallaqatti kafaltu dabarsiti obboleeyyan keellee waan akkanarraa namoonni telefoona akkanaa kana bitachuu barbaadan akkamitti beenna akkamitti waan kana ofirraa eenna akkamitti ammoo rakkoo kana jalaa baana jettani yaaddoon isin hin qabini isin bira jirra waliin gaha share walii godha wal biraan gaha waan baay'ee beekuu qabdan namni telefoona kana hin hawwine yookiin ammoo hin feene hin jiru jechuudha. Kanumaafuyyuu telefoonni kun rakkoo akkanaallee qaba of eeggannoo godha jechuunis dhaamsa kenna hora bulaa deebana subscribe share gochuu hin dagatina ulfaadha.